araarri waaqayyo araara. Gooftaa koo hingaa jedhi abboonni si biraa ba'u. Hingaa jedhi waldaa kanaaf. Hingaa jedhi saba kooti. Hingaa jedhi gooftaa. Barri kun haa raawwatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu wajjin hin ce'ini. Gooftaa koo barri wal dhabuu keenya haa raawwatu. Gooftaa koo barri walitti maluudha haa raawwatu. Gooftaa koo barri namni walitti malee malkeedhaan deemu haa raawwatu. Nu duukaa hin ce'ini. Malkaa hin ce'ini gooftaa. Hin qaariin asumatti haa xumuramu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Barri haaraan balballi haaraan ati bante. Barri haaraan ati bante fuuldura keenyatti mo'icha keetiin haa ta'u. Itti nu galchuun jaalala kee haa ta'u. Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Ammas Waaqayyo isin saba isaatti dubbatee gara karaattis as ba'aatii ilaalaa. Daandii inni durii karaan inni ba'eessi sun amma eessa jiraatii gaafadhaa. Boqonnaa akka argattanitti karicharra deemaa jedhee isin garuu lakkii nu isarra deemuu hin barbaannu jettan jedhee dubbata. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifameedha. Ati dhugaa bara baraati. Bara baraan jiraatta. Ati Waaqa bara baraati. Bara baraan mootii akka galanni siif haa ta'u. Iddoo kanatti gidduu keenyatti ulfina keenya deebi'uun jaalala kee ta'u. Dhoksaa sagalee keenyatti dubbachuudhaan keessa namummaa keenyaatti hubannaa ogummaa nutti toruudhaan ati gidduu keenya deddeebi'i. Warra dhaga'anii ittiin badan, warra dhaga'anii firdiitti ce'an utuu hin ta'in, warra dhaga'anii ittiin fayyadu taasisi. Karaan Waaqayyoo karaa abboonni amantii irra deeman kuni anaaf isiniif karaa boqonnaati akkuma dubbifannetti. Karaa sanarra utuu deemnee, karaa abboota amantii sanarra utuu deemnee, karaa isaan irra ba'an sanarra utuu deemnee inni iddoo boqonnaati. Kanaas ammas Waaqayyo isin saba isaatti dubbatee gara karaatti as baatanii ilaalaa. Daandiin inni durii karaan inni ba'eessi sun amma eessa jiraatii gaafadhaa. Boqonnaa akka argattanitti. Daandiin sun eessa jiraatii gaafadhaa. Boqonnaa akka argattanitti. Daandiin sun daandii abboota amantiiti. Daandiin sun daandii hafuurri Waaqayyoo namoota isaa geggeessee karaa qabsiisee ulfinaan ga'ee har'a anaaf isin jaarraa meeqa lakkoofnee dhufnee waaqeffannu sadarkaa kanaan isa nu ga'e. Daandii sana gaafadhaa. Daandii sanaan abbootiin amantii waan baay'ee hojjetaniiru. Daandii sanaan gaara yaarii jijjigsaniiru. Daandii sanaan afaan leencaa cufaniiru. Daandii sanaan abidda seenanii ba'aniiru. Daandii sanaan samii kana cufanii waggaa 3 walakkaa bokkaan akka roobne ta'eera. Isaan kana godhan hundinuu abboota amantii akka koof akka keessan nama. Daandii sun daandii Waaqayyooti. Daandii sun daandii anaaf isiniif boqonnaa kennuudha. Daandiin sun daandii aniif isin yoo irra deemnee mo'ichaan baanudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf daandiin suni daandii nagaa nuuf kennudha. Daandiin abboota amantii. Museen amantiidhaan ilma intala mootii jedhamu jibbe sagaleen Waaqayyoo. Amantiidhaan itti qaarsisee ilaale. Isa kam ilaale? Isa har'aan ilaale. Museen seenaa isaa yoo ilaalle waggaa 40 mana mootii keessa ture. Waggaa 40 biyya onaatti mana biyya isaatii keessatti leenjifamaa ture. Waggaa 40 immoo saba Waaqayyoo geggeessuudhaanitu biyyuma onaa sana keessatti barri isaa xumurame. Museen waggaa 120 kan inni jiraate. Museen yeroo kana godhe hundumaatti qaarsisee kan inni ilaalu Waaqa Abrahaamiin ilaala ture.
isa waaqayyo Abrahaamiif kakate sana ilaala ture. Ishee har'aa kondiishinaalii taatee envaayiroomentii isaa keessa jirtu hin ilaalle. Utuu isa ilaale ta'e mana mootii kan caale maaltu jira? Qannootti ilma mootii jedhamanii beekamuun tokko illee kan isa caalu hin turre. Garuu Museen isa hin ilaalle. Saba waaqayyoo wajjin biyya bonaa keessatti gidiraa baachuu, rakkina fudhachuu, biyya bonaa keessatti beelaan waxanamuu, aduudhaan gubamuu, waaqayyoo fi saba waaqayyoo gidduu dhaabatee gubachuu nan jedha akkas. Waaqayyoo saba waaqayyoo gidduu dhaabatee gubachuu. Anaaf galmee jireenyaarraa maqaa koo balleessi sabi kun baduusaa ta'e. Saba waaqayyoo gidduu dhaabbatee araara kadhachuu. Museen amma kana godhu hundumaatti waan hundumaan hin dhamaa hin dadhaba ture. Sabni Israa'el sabatti gungummuu isa geggeessu. Hin lakkaa'an. Waan waaqayyo isaanii godhe hin lakkaa'an. Gaarummaa na lakkoofsiste. Jedhamanii faarfatan. Waan lakkoofnu maa inni ilaala iddoomatti jala butu. Namni waan lakkaa'u qaba. Miti waan hin qabdanis hin lakkooftanis. Waan lakkooftan immoo qabdus kan keessanis tokko lama sadii jedhanii. Gaarummaa waaqayyoo yoo lakkooftan jireenya keessan keessatti jireenya keenya keessatti gaarummaa waaqayyootu jira. Isa miidhamne, isa cabne, isa wal arrabsine, isa seexanii nu badeesse lakkoofna yoo ta'e isumatu jira. Har'a maal lakkooftu? Museen kan inni lakkaa'u isa gamaati ammayyuu isa mana mootichaa keessatti. Eega achi inaaffaadhaan waan gochuun isaaf hin malle godhee ba'ee booda waggaa 40 shaakale. Biyya onaa keessatti, mana ormaa keessatti, mana biyyuusaa keessatti jibbee tireeningii fudhate. Iddoo lamatti tireeningii fudhachuu isaaniiti. Mana mootii keessa yeroo ture akkaataa itti bulchan Fari'oon akkamitti akka inni bitu, akkaataa itti ajajan, istiraakcharii mana mootummaa hunduma isaa beeku. Amma immoo gadi bu'ee isa mana hoolaa tiksan lafa foolii hoolaa isa hoolaa tiksan bakkee oolan isa immoo barachaa jira. Baddaattis gammoojjiittis inni barsiisuu danda'u waaqayyo duwwaadha. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Museen akkasitti shaakalee eega ba'ee booda waggaa 40 iddoo sadiitti qooddatee eega saba Israa'eliin fuudhee ba'ee booda biyya onaa keessatti eega deddeebisee booda warri teoloojii baratan na gargaaruu dandeessu. Ani akkanitti argetti Museen yeroo kana godhetti waggaa 27 erga harka Fari'oonii eega ba'anii booda waggaa 27 booda gaaffii kana gaafatee egaa waggaa 80 fixeeraa 27tti dabaltanii waggaa 107 ta'a Museen yeroo gaaffii kana gaafate seera boqonnaa 33 lakkoofsa 13 irratti gaaffii gaafate. Mee dubbisnu iddoo sana. Seera boqonnaa 33 lakkoofsa 13 gubbaatti Museen waaqayyoon gaaffii gaafate. Lakkoofsa 12 qabeen dubbise. Museen yommus waaqayyoon ilaa ati saba kana ol geessi anaan jetta. Garuu eenyuun anaa wajjin akka ergitu anatti hin himne. Haa ta'u iyyuu malee ani si beeka. Maqaa kees beeka. Ana durattis immoo faara tolaadhaan ilaalamteetta anaan jetteetta. Egaa dhugumaan si duratti faara tolaadhaan ilaalame yoon ta'e akkan si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti adaraa kee karaa kee natti argisiisi. Museen yeroo waaqayyoon gaafate kanatti taabotuma ittiin sabni sun geggeeffamu eega fuudhee yoo akka 27 caalee. Har'as immoo adaraa kee karaa kee natti argisiisi jedhee waaqayyoon gaafate. Museen mana mootii keessatti geggeessaan sabaa maal akka ta'e barateera, geggeessaan biyyaa maal akka ta'e barateera, biyya akkamitti akka geggeessan barateera. Mana biyyuusaa keessatti immoo akkamitti akka tiksan barateera, ormi akkamitti akka jiraatus beekeera. Waaqayyo irraas immoo dhaga'ee dinqii adda addaa waaqayyo harka isaatti godhe irraas immoo baratee saba sana fuudhee ba'eera amma karaa gaafate. Maaliif karaan waaqayyoo baramee hin dhumu? Ameen jettu. Karaan waaqayyoo baramee
hin dhumu. Utuma baranii baratu, utuma baranii baratu. Barataa deemama malee bira ga'aa bira jira. Jireenyi kiristiyaanummaas utuma guddatanii guddatu. Xumurri isaa ammuma bifa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos fakkaachuu bira ga'anitti malee amma waldaa kiristaanaa keessatti meembarsii ta'anii, amma jaarsa waldaa ta'anii, amma luba ta'anii miti. Kiristinnaan guddachaa deema amma Kiristoosiin fakkaachuutti. Namni immoo gaafa Kiristoosiin fakkaatu miira Kiristoosiin qabaata malee miira ofiisaa qabaachuu hin danda'u. Ga'eera jedhama namni kun. Miira ofiisaa namni qabu yoo rukuttan deebisee rukutuudhaaf, yoo arrabsitan deebisee arrabsuudhaaf, yoo dheekkan deebisee dheekkamuudhaaf, ijaa baafachuudhaaf nama akkasii miira akkasii qaba. Namni fakkaattii Yesuus Kiristoositti guddate garuu waan godhan hin beekanii dhiifama isaanii godhe. Haaleluyyaa. Waan godhan hin beekanii dhiifama godhiife araara kadhata. Guddinni kiristinnaa ammachiiti. Amma fayyina namaaf hawwu, amma gaarummaa namaaf hawwu, amma jaalala keessa nama galchuu, jaallatanii jaalalaan nama mootummaa Waaqayyootti fiduu amma sanatti. Karaan Musee qabate. Kanaaf Musee Waaqayyoon gaafate. Naahoo isa Museen gaafate kanaaf waan tokko dubbate raajii Naahoo boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti karaan Waaqayyoo maal akka ta'e dubbata. Karaan Waaqayyoo maalummaa Waaqayyoo eega dubbate booda amala Waaqayyoo eega dubbate booda karaan Waaqayyoo duumessi awwaara miilla isaatii jedhe. Duumessi awwaara miilla isaatii jedhe. Gaarummaa Waaqayyoo dubbata. Yeroo baay'ee yaada ofii keenyaatti yeroo qabamu gaarummaa Waaqayyoo nuuf godhe lakkaa'amu. Dandeenyee lakkuufnu buloota. Keessumaayyuu namni miira qabu waan tokko yeroo sun miira keessa galee waan hin taane hojjete. Miiraan ka'ee waan isaaf hojjechuun isaaf hin malle amala Kiristoosiin alas ta'e hojjete dubbata. Garuu Naahoom iddoo kanatti yeroo dubbatu duumessi awwaara miilla isaatii jedha. Duumessi maali? Isuma qilleensa irratti arginu kanaa duumessi inni Naahoom awwaara miilla isaatii jedhu miti. Tokkoon keenya duumessa baanee deemna. Kadhannaa keenya isa darbu. Walitti dhufeenya nuyi Waaqayyo wajjin hin qabnu gidduu isa galu. Hojiin harka keenyaa, dubbiin afaan keenyaa duumessa ta'e nu ari'ata. Duumessi hiikaa jechoota afuuraa keessatti ari'annaa waldaa kiristaanaa irratti. Yeroo baay'ee baran gooftaatti ijoollee ture waan hin argu duumessan argaa achiin ta'u nan ari'atama. Hamman darbe keessatti awraajjaa tokko keessatti iddoo ja'an taa'e. Yeroo duumessichi dhufu nan argaa nan ari'atama achii bahee deema. Waaqayyoof galanna ta'u iddoo sanaa waldaa kiristaanaa sadii jiru. Hari'annaan ta'u iddoo sana haari'atamu hojiin koo wangeela lallabuu miti. Ani hojiin koo hojii mootummaa barsiisaadhaan achi jira. Garuu inni ani baadhee dhaqe adda. Nama itti siqee dubbaduttan waama gooftaan dubbadha. Natti tufaniiru, na kabalaniiru, na arrabsaniiru, gabaa keessaa ari'ameera, manaa bahee bakkee buleera. Wangeelaaf gatii baasuun yoo lakkaa'ama ta'e qaba waan lakkaa'ama. Iddoo sana irra waldaa kiristaanaa sadii jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Haqamuu keessan keessa waa buuftanii dabartu. Gooftaanis ni wajjina jiraatu. Jibbamuu keessan keessa waa buuftanii dabartu jaalalaan deebisaa. Adeemsa karaa isa akkasiitu lubbuu huura waan Waaqayyootti lubbuu fida. Adeemsa isa karaa akkasiitu mooraa seexanaa jiigee mooraa Kiristoos gabbisa. Daandii sanatu daandii isaa abboonni amantii irra deemanidha. Daandii sanatu daandii abboonni amantii irra darban waan ta'eef yeroo isa keessa dabarru har'a yoo biqilee arguudhaa baanne ija gaarii argina yeroo booda. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf duumessi awwaara miilla isaatiiti. Har'a duumessi keessa maali? Waan isin darbu maali? Ba'aa kan isinitti ta'u kan isin ari'atu maali? Kadhachuu dhaqxanii humna kadhannaa kan isin keessaa nyaatu maali? Wangeela dubbisuu dhaqxanii yaada keessan fuudhanii deemu maali? Duumessi jireenya keessan keessaa maali? Inni karaa Waaqayyooti. Inni karaa Waaqayyooti.
Achuma jilbeenfadhaa yeroo yaada keessan itti himaa sassaabaa yaadicha Waaqayyoo jala kaa'aa. Miilla Yesuus Kiristoos jala kaa'aa. Achuma jilbeenfadhaa yeroo waa'een namaa isinitti dhufu sassaabaatii miilla Yesuus Kiristoos jala kaa'aa. Achuma jilbeenfadhaa hamminni waldaa keessatti hin arge jettanii yaadi keessan itti qabamee duumessa ta'ee guddina hafuuraa keessan ukkaamsee qabe sun yeroo inni dhufu miilla Yesuus Kiristoos jala kaa'aa. Fayyina keessan garuu eenyuuf hin kennina. Haaleluyyaa. Fayyitaniittu miti. Yesuus Kiristoos dhiigaan isin bitani saba. Isin saba dhiigaan bitameen isin bitanii. Salphaatti hin ilaalinaa kiristaanummaa keessa. Saba ergamoonni Waaqayyoo abbaa biraa waa'ee keessaniif yeroo hundaa dhaabatanii fuula Waaqayyoo ilaalanidha. Kiristaanummaa keessan salphaatti hin ilaalinaa. Saba addaati. Saba maqaan keessan galmee jireenyaa irratti caafame. Saba humni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessatti mallatteeffame. Ofii keessan salphaatti hin ilaalinaa. Saba ifa taatanii biyya lafaa keessa akka jiraattaniif waamame. Saba soogidda taatanii isa bushaayee akka mi'eessitaniif waamame. Baaliin keessan hin xinneessinaa. Sakka salphaatti isa of hin ilaalinaa. Saba dhiigaan bitame. Saba birmaduu ba'e. Jireenya keessan keessatti garba godhee kan isin bitachuu barbaadu yoo jiraate ofirraa ifadhaa. Miilla Yesuus Kiristoos jala kaa'aa. Isin dadhaboonni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara kokoottaa. Anis isinan boqochiisaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ba'aa sana baadhaa ta'aa jennu. Isa achuma miilla isaa jalatti gataati. Ofii keessan fayyuu keessan qabadhaa. Mallatteeffadhaa ta'aa. Fayyina koo kan natti caalu hin jiru. Fayyina keessan kan isinitti caalu hin jiru. Waldaa kiristaanaa yoo ta'e, jireenya hawaasummaa isa kam yoo ta'e, sekandarii. Inni isa lammataati. Fayyini garuu isa jalqabaati. Fayyuu keessan himamtu mee namni fayyuu koo nammama jedhu harka wal qabu. Nammama nan shakka fayyuu koo namni jedhu hin kadhannaasitti. Nan shakka fayyuu koo namni jedhu. Kiristoos Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatiitti akka inni fudhatu nan kadhadhu namni akkasii yoo jiraatu. Namni Kiristoos Yesuusiin fudhate nama addaati. Foon biyya lafaa seexana ganeera jedhee kana hundumaaf nama du'e. Namni du'e miira qaba miti. Miira qaba namni du'e hin qabu. Yoo arrabsitanis miirri isaa sana. Yoo jajjanis miirri isaa sana. Ol qabdanis inni sana. Beeka waan du'eef. Kanaaf Phaawulos an biyya lafaatiin du'e Kiristoosiif nan jiraadha. Beeka waan du'eef. Kiristoosiif nan jiraadha. Biyya lafaaf garuu du'aadhaan jedhe Phaawulos. Miirri keenya yoo du'e nuyi warra lammata dhalatee maqaan isaa bara baraan kan eebbifameedha. Karaan inni Waaqayyoon jaallatame kun amalli isaa dhiphaadha. Baay'ee dhiphaa. Karaa dhiphoodha baay'ee. Karaa rakkina qabudha. Karaa arrabsamuu qabudha. Karaa tuffatama qabudha. Karaa waan tokkoon illee eenyummaan ofii irratti mul'achuu danda'u miti karaan sun. Karaan Kiristoosii wajjin jiraachuu karaa of ganuudha. Karaa rakkina ofii baadhatanii Kiristoos duukaa deemanidha. Karaa ittiin kan kooti jedhanii waan tokko waan himatan illee hin qabnedha. Kanaaf karaa arrabsaman sanarra arrabsoo akka ayyaanaatti qabatanii ni gala. Gabaa walakkaatti natti tufannaan remember nirraan gabaa walakkaatti natti tufan gabaa walakkaatti narra jetanii miila bor amma dhiyeetti. Garuu sun hundinuu dhufina Kiristoosiif beeka maaliif akka ari'atamu iddoo sanatti. Namoota na ari'atan keessaa tokko as jiru Ollaagooti. Yeroo sanatti ammayyuu fira yeroo sun nan firoonfadha sanarra darbee. Sabab isaa wangeelli jibbii jedhe. Amma danda'ametti lubbuu ofii baafachaa yeroo ifa ta'u immoo ifaan immoo itti ba'a. Miinni kana mucaa ji'a jahataati. Ishee baay'ee baqadhee. Sun dhimma wangeela Kiristoosiif nama waa godhee miti. Ijaa baafachuun narra jiraatu. Yoon ijaa baafadhe boriin fayyan jarri sun. Akka isaan bor fayyaniif kana hundumaa dhiisuun narra jiraatu. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Egaa namootatti Waaqayyoo iyyuu
waaqayyo wajjin yeroo walitti haasaan waan tokko waaqayyo irraa dhaga'anii yeroo waaqayyo immoo deebi'ee waaqayyummaan isaa silaa inni akka namaa miti yeroo inni gara araaraatti deebi'u immoo waaqayyoon komachuutti ka'u. Eenyu jaallatti yeroon kana jedhu Yoonaas Naanaweetti argamee warra Naanaweetti dhaqitti dubbadhu jedhee akka waaqayyo isaan balleessu irratti hime booda dhaqee bakka qabatee baduu biyya sanaa ilaaluutti ka'e. Akkuma seenaan kan isinitti himu. Waaqayyo garuu laphee mootii biyya sanaa argee laphee saba biyya sanaa argee hundumti isaanii gad of deebisanii waaqayyoon araaraa kadhachuutti ba'an. Waaqayyo yaada isaa gaggare. Eekkamuu isa dhufe irraa deebi'ee araara isaa argisiise. Yoonaas yeroo kanatti naafee anaan na fudhadheera. Anoo sila iyyuu kana qabseesitti si baqachuudhaaf ka'e akkati waan akkasii gootu beeka siin amala kee beeka. Akkamittan tole jedhee sii dhaqa hin dhabu. Atoo na durba deebitee araara kee argisiifte fayyifta. Ani waa'ee kee dubbachuu koo akkamitti beeku. Kanaafuu namni yeroo waaqayyo isa dhiquyyuu dibata waaqayyo isa irra kaa'een iyyuu maal barbaada beektu? Ana isa jedhu ofummaa isaa iddoo ofiisaatti qabachuu barbaada. Kanaaf waaqayyo Yoonaasii yeroo inni kana jedhetti irratti fidee battalumatti buqqee tokko biqilchee gaa aduun akka san gubneef baala buqqeedhaan gaaddisa irratti godhee yommuu inni riba isaa fixee ka'u mukaa godhee gosse. Wayyoo maaloo waaqayyoon akkas goote kana akka keetiin dhaabde miti ni guddifte miti gaaddisuma xinnoo isheen sii kennitetti gammaddee buqqee kanaaf haala buqqeetiif kan akkas garaan si raafame ani immoo saba nuyi hojii uumeeffaman garaan raafamte. Kata nuti barsiisu adda waaqayyo. Kanaaf karaan waaqayyo akka karaa kan namaas miti garuu yeroo hundaa barbaadachuutu nuuf ta'a. Karaan waaqayyo akkuma nama jedhu karaa fooniin salphatanii hafuuraan ulfaatanidha. Karaa yeroo xinnoo rakkatanii yeroo baay'ee boqotanidha. Karattiin karaa qal'oodha. Waaqayyo nama raajii tokko waamne Ermiyaasiin. Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti yoo ilaaltanii Ermiyaasiin yeroo waamne waaqayyo akka inni buqqisu, akka inni diigu, akka inni balleessu, akka inni garagalchuuf akkasuma akka inni ijaaruuf, akka inni dhaabuuf sabootaa fi mootummoota duratti aboo kenneetii baase. Maal gootu kun isinii kenname? Aboo akkasii kennee dhaqee ani wallaalaa dhufeen hin jedhanii dhaqee saba kanatti dubbadhe. Raajiidha dibee baasee Ermiyaasin akkasitti erge. Garuu Ermiyaasis yeroo kanatti ameen jedhee fudhatee ajajamee ba'e. Garuu gad isin ni olaalle Ermiyaas gara boqonnaa 20tti dhufnee olaalle. Wanti Ermiyaas argate maali? Qabataa mana hidhaa galu boolla keessatti darbatamu raajonni itti ga'isu namoota hundumaa biratti tuffatamu. Yeroo sanatti deebi'e wayyoo na gowwoomsite hin buqqifta hin diidda hin ijaarta hin dhaabda sabaaf mootota duratti ulfina siif taanaan jette anoo kunoo salphadhe xinnaan na tuffata guddaan na tuffata hidhamee kunoo boollatti daddarbatame na sossobde jedhee waaqayyo irratti gunguru. Yoo deebite gara kootti deebii waaqayyo bira waaqayyummaa waaqayyo bira yoo deebite gara kootti deebii isa gaarii isa hamaatti yoo addaan baaste akka dubbii afaan keetii taata. Anis si wajjin hin ta'u. Waaqayyo akkasitti jedhe. Har'a waaqayyo gongummii keenya miti kenni barbaada. Jaarsolii waldaa jiru waldaa keessa dugda isaanii meeshaan ittiin ilaalamutu jira jedhu caala. Tajaajiltoonni jiru waldaa keessa waan ittiin isaan ilaalamutu jira marummaan isaanii luqqaadha. Sabichi saba hundumaa ta'uu danda'u isaan geggeessan. Saba hundi isin keessa jirudha. Saba hundumaa ta'uu danda'u. Saba akkasii geggeessanii. Kanaaf sabni kun immoo walqixxee deemaa kan inni barbaadu. Namni hundinuu walqixxee yeroo deemu immoo paralanii wal dhiiba malee fuulduratti deemuu danda'u. Sabni kun hundinuu immoo isinumaan hin jechaa yeroo fi boodee isinitti dabalee walii keenyaan hin jechaa jira. Sabni kun hundinuu hafuura tokkotti dhumne. Amiin jettu hafuura tokkotti dhumne.
Innis hafuura Waaqayyooti. Kanaaf paralelii wal dhiibuu jaallanna. Fuulduratti deemuu hin dandeenyu. Garuu hafuurri Waaqayyoo inni sun maal jedhe? Hafuurri raajotaaf akka uumamaadha. Wal dhiibuun dhaabatee mana duddaatu jedhame waliin haasa'ame. Hafuurri raajichi keessatti baheetu waliif abbumamee deema. Inni deemuun dadhabame paralelii wal dhiibuutu jira. Daandichi muka Waaqayyoo miti. Akkasumatti dhugaan Yesuus hafuura raajiiti. Yesuus immoo kan inni dhufe biyya lafaati. Nama ta'e immoo yeroo dhufe Gooftaa Yesuus Kiristoos eenyuuf ulfina kenna? Waaqayyo Abbaatiif ulfina kenna. Waan hojjetu hundumaatti isa dursa. Dhaqee isa kana tasarraa dhagaa hin ba'a. Waan hojjetu hundumaa baroota biyya lafaa ture keessatti ulfina Waaqayyo Abbaatiif kennaa hojjetaa ture. Gad of deebisee bifa garbummaas qabaatee miti sagalee Waaqayyo akkasuma. Bifa garbummaa qabaatee waan hundumaan gad of deebisee. Kanaaf Waaqayyos immoo waan hundumaa caalaatti ol isa qabeedha. Maqaa hundumaa gararraa isa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin isaaf kenneedha. Jilbi hundinuu akka isaaf jilbeenfatuuf. Haleluuyaa. Jilbi hundinuu akka isaaf jilbeenfatuuf. Yoo gad of deebistan malee ol kaasuu hin dandeessanii, ol ka'uus hin dandeessan. Yoo gad of deebistan malee ol kaasuus hin dandeessan, ol ka'uus hin dandeessan. Kun dhumaadhaan Yesuustu kanarra darbe, karaan irra darbe. Karattiin kun immoo fuula namaa irratti hin jaallatamtu. Eenyutu gara fannootti ol ba'a? Eenyutu arrabsaa? Eenyutu kabatamuu jaallata? Eenyutu tuffatamuu jaallata? Innis jaallatatu. Karattiin karaa rakkinaati. Kanaaf gad of deebisuus eenyutu jaallata? Inni jaallatu tokko hin jiru. Gad of deebisuun hin jiru taanaan ol kaasuunis ol ka'uunis hin jiru mana Waaqayyoo keessa. Galma deemu ol ka'uun hin jiru. Gad of deebisuu. Anatu beekaan eenyuun eessaan hin ga'u. Saba geggeessuu miti mana hin geggeessu. Anatu beekaan. Situna caalaa beekaan garuu waltajjiitti nama fida. Mariitti nama fida. Sabas manas geggeessi bakka gana. Yesuus humna waaqayyummaa isaa guutuma qabu gad of deebisee kanaaf isin akka kaanitti. Warri badan gara jiraachuutti akka dhufanitti gad of deebisee. Kanaaf namni yoo gad of deebise duwwaadha ol ka'uu kan danda'u. Garuu karattiin karaa nama biratti jibbamte waan taateef, garuu karattiin karaa namni hin jaallanne waan taateef baay'ee rakkiftuudha. Hin jaallatu garuu immoo Waaqayyotu jaallata. Karattiin immoo karaa Waaqayyooti. Maal goona? Of dhiisuun wayyu, ofii galuu wayyu, yaada ofii dhiisuu wayyu, yaada Waaqayyo keessa galuu wayyu. Yaada keenya isa hamaaf dabarsitee nuun kennin. Isa nuyi itti hirkannee anatu kana godhe jechuu barbaannutti dabarsitee nuun kennin. Isa nuyi itti hirkannee ittiin mul'achuu barbaannutti dabarsitee nuun kennin. Gooftaan gosa kadhadha. Ulfina keenyuuf dabarsitee kennituuti. Nama ulfina keetti bu'ees hin jaallattu. Waa'een ulfina kootiis kanaaf hin ta'u jedhu ijoollee Eelii yeroo eeggattu. Eeliif maatii isaa ulfina keetti bu'anii badan. Waa'ee ulfina keetii tole gabsin jechisiisu. Ulfina kee tuqni akka hin banneef maqaa Yesuus Kiristoosiin haranaaf obboloota koo araara kee nu mil'adhu. Hubannaaf ogummaa nu baay'isi. Ogeessota nu taasisi. Baricha keessatti warra hubatanii waa hojjetan. Yericha keessatti warra hubatanii deddeebi'an. Hubannaadhaan hojjetanii warra Waaqayyoon garaa cimsan nu taasisi. Karaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetiin hirkatiin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi.
raakee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii keessi hin qajeelcha. Innis daandii keessi hin qajeelcha. Ana ogummaa qaba ofiin hin jedhin. Ani ogummaa qaba ofiin hin jedhin. Waaqayyoon sodaadhu. Waaqayyoon sodaadhu. Wanta hamaattis fagaadhu. Wanta hamaattis fagaadhu. Kun fayyina dhagna keetiif. Kun fayyina dhagna keetiif. Cimina lafa keetiif hin ta'a. Cimina lafa keetiif hin ta'a. Amiin. Hin ta'a siifis ta'a. Yeah.